Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raabbi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabu jecha akkuma baratame har'as viidiyoo ajaa'ibaatti walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjettudha kan qabadhee isiniif dhufe. Egaa viidiyoo kana keessatti kan ilaallu shabakaa bilaashaa sirriitti isiniif hojjetu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Aappii kana eessaa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti shabakaa bilaashaa kanatti illee itti fayyadamuu akka dandeessan viidiyoo gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin turaadha. Ani mu'eedha chaanala kan koo Soofuma Raabbi irra. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkasumallee mallattoo bilbilaa ol irra gochuun dagatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadlakkisuu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like share gochuudhaan eegaladha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Duraan dursee aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. YouTube irratti bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan jechuudha. Bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan description jala seentanii linkii Telegram kan kootii argachuu dandeessan. Akkanumallee koomentii jalqabaa irratti jechuudha aappiin isiniif godha jechuudha. Koomentis kan jettu kanarratti kilik gootanii salphamatti jechuudha. Asirratti linkii chaanala Telegram kan koo argachuuf jedhee irra barreesse linkii Telegram kan kootii asirra isiniif kaa'aa jechuudha. So linkii chaanala Telegram kan kootii kana kilik gootan jechuudha aluma tokko. Ergasii immoo haala kanaan isin dhufa. Telegram tokko qofa bilbila keessan irraa yoo qabaattan direct gara channel kan koo kan Telegramaatti isin seensisa. Yoo aappii Telegrama lama bilbila keessan irraa qabaattan immoo bifa kanaan isin dhufa. So kanneen keessaa tokko ni filattanii jechuudha channel qabdan keessaa. Ergasii akkuma asirratti argartan haala kanaan gara Telegrama channel kootti isin fudhata. Aappicha as tuqaatii buufadha jedhee irra barreessee jira. So linkii bakka kanarratti kilik gootan jechuudha. Wanti biraa isin ilaalatu linkii bakka kanarratti qofa al tokko cuqaastu. Ergasii gara Play Storeetti isin geessaa jechuudha. So Play Store irratti illee salphamatti barreeffama amma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Asirratti bakka search baarii kana tuquudhaan barreessuudhaan salphamatti buufachuu illee argachuu ni dandeessanii. Garuu karaan salphaan Telegrama kan koorraa bifaan amma isinitti agarsiise kanaan argachuu ni dandeessan jechuudha. Ergasii immoo gara bilbila keessaniitti Install kan jettu kana kilik gochuudhaan Install gootanii warroonni kanaan dura aappii kanatti fayyadamaa turtan isa kanaan dura itti fayyadamaa turtan bilbila keessanirraa balleessitanii bifa haarawaan Install gootan gara bilbila keessaniitti. Gara bilbila keessaniitti install erga gootanii booda dhaggeeffattoota kan koo open jettanii keessa seentan asirratti wanti isin dagachuu hin qabne aappii kana kanaan dura itti fayyadamaa yoo turtan update godhaa yookaan immoo balleessaatii install godhaadha bifa haarawaan. Aappii kana kanaan dura isin barsiisee ture bifa haarawaan amma update ta'ee dhufe waan ta'eef kan isin barsiisaa jiru. So open gochuudhaan keessa seentan. Ergasii immoo later kan jettu kana kilik gootan. Ammas later ettanii ergasii later ettanii egaa haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo update isiniif godha. Aappiin kun matammaan isaatiyyuu cufee bahee ofii isaatiitti deebi'a. Yoo bifa kanaan isin godhuu dhabe immoo sarara sadii kana kilik gochuudhaan ergasii immoo asirratti online update kan jettu jetti kan jalqaba kanarratti kilik gochuudhaan update gochuu ni dandeessan salphamatti jechuudha. Itti fayyadama isaa immoo isinitti agarsiisu aappii kana jechuudha. Itti fayyadamni isaallee baay'ee tokko salphaadha. Isa jalqabaa kana kilik gootanii ergasii isuma jalqabaa kanarra dhiiftan jechuudha. Auto select server kan jedhu random kan jedhu kanarratti kilik isumarra dhiiftanii asirraa hin balleessinaa jechuudha. Isa gadaanuu irratti networks kan jettu kanarratti cuqaastu. Ergasii immoo akkana keessa gabbuutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan akkana keessa gabbuutanii egaa warroonni jawwii itti fayyadamtan kaasaa jawwii free special 1 kan jedhuu fi kaasaa jawwii free special 2 kan jedhu kana lamaan keessaa tokko irratti filattanii itti fayyadamtanii warroonni moobaayilii abbaa riyaala 60 itti fayyadamtanis isa kana jira. Moobaayiliin filannoowwan baay'ee qaba. So moobaayiliin asas jira. So itti fayyadamaadhaaf filannoo qaba jechuudha. Egaa kanneen keessaa tokko ni filattan jechuudha. Asirratti wanti hubachuu qabdan asirratti warroonni sawaatti fayyadamtan sawaan hin hojjetu hanga ammaatti gadi lakkifamne garuu yaalaadha. STC free special kan jedhu kana tokko lama sadii jechaan hima. So isin yaalaadha jechuudha yoo isiniif hojjete. Ana biratti hin hojjetu jechuudha. Warroonni zeeniitti fayyadamtan kaasaa zeeni free special 1 kan jedhu kanarratti fayyadamaadha. Kaasaa zeeni free special 2 kan jedhu kun hin hojjetu yeroo baay'ee yoo isin biratti hojjete itti fayyadamaadha. Zeeni free special 1 kan jedhu kanarratti itti fayyadamaadha jechuudha. Egaa moobaayiliis akkuma isinitti agarsiise kana jawwiis akkuma isinitti agarsiise kana itti fayyadamuu dandeessan. Moobaayilii irratti hojjeta, jawwii irratti hojjeta, akkanumallee zeeni irratti hojjeta jechuudha. An zeeni irratti isinitti agarsiisa. Kaasaa zeeni free special 1 kan jedhu kanarratti kilik godhaa. Ergasii immoo wanti isin gaafatu ammaan booda jechuudha asirratti sa'aatii tokko isiniif kennuu danda'a, lama isiniif kennuu danda'a. Sa'aatii itti dabalachuu barbaadan akkamitti akka itti dabalatan isinitti agarsiisa. Ergasii immoo kana hunda erga gootanii connect gootan. Beeksifni isinitti dhufe asirratti tuquudhaan X gootan jechuudha. Ergasii OK ettan. Akkuma asirratti argartan connect gochuu irratti argama. Egaa akkuma asirratti argartan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo connect godhee jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan bifa kanaan itti fayyadamuu dandeessanii akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Dhaabuu yoo barbaadan immoo disconnect kan jettu kana kilik gochuudhaan ni dhaabdu.
Ergasii immoo sa'aatii itti dabalachuu barbaadan jechuudha. Sa'aatii tokkodha kan naaf kenne yeroo jalqabaatiif sa'aatii itti dabalachuu barbaadan asirratti add time kan jettu kana kilik gochuudhaan beeksisa adda addaa kan sekendii 5, sekendii 3, sekendii 10, 15, 30 ilaaluudhaan asirratti kileem kan jettu kanatti isin dhufa. Kileem kan jettu kana kilik gootanii sekendii 30 naaf kenne amma fakkeenyaaf sekendii 30 booda sa'aatii tokko qaba ture sa'aatii itti naa dabalaa jechuudha. Beeksifni kun haadhumatu eegne walitti deebina. Egaa beeksifni erga dhumate immoo asirratti X gootanii ergasii okay tanii sa'aatii meeqa akka itti naa dabale. Waaw, haala kanaan sa'aatii 5 ta'ee jira, sa'aatii 4 itti naa dabalee jira jechuudha. Haala kanaan sa'aatiin yoo isin jalaa dhume itti dabalachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan aappii kanatti fayyadamuu ni dandeessu. Aappiin kun akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Warroonni Jawiitti, Zeenitti, moobaayiliitti fayyadamtan akka gaariitti isiniif hojjeta jechuudha. Itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Barroonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatenaadha. Viidiyoo kana like, share gochuun dagatenaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.